Oromoon haadha ilmaan gudeedamte taate. Oromoon obboleettii obboleessaan gudeedamte taate. Haati ilmaan gudeedamte akkatti dubbattuun qabdu. Obboleettiin obboleessaan gudeedamte akkatti dubbattuun qabdu. Dararaan haawwan Oromoo keessa jirtu. Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti waan akkatti dubbatan illee hin qabne. Ilmaanuma isaaniiti. Poolisiif milishaan jedhanilleen haawwanuma kana garaa baheeti. Haawwan Oromoo akkasitti jilbeeffachiiseetu. Akkasitti manaa gad harkisee manatti ibidda qaba. Kanaafi Oromoon haadha ilmaan gudeedamte taate. Yaa qabsaa'ota Oromoo. Yeroo cufa carraan ummata kanaa ummanni kun ilmaan ofii itti wareege. Carraan bilisummaa isaaf dhufu sababa hooggantoota Oromootti yeroo cufa bilisummaa fi nageenya ummata kanaa harka hayyootaa fi qabsaa'ota Oromootitti nyaatama. Keessatti dhaaba ammaan tana biyya bulchaa jiru kakaleessa OPDO ka jidduu keessa ODP ka ammaan tana bilisiginnaa yookiin badhaadhina jedhee of waamu. Carraa isin biyyattii san keessatti argattan dhaabni siyaasaa kamuu argatee hin jiru. Carraa argattanii isin ammootu itti taphattan. Carraa isin marraa sadii carraa argattan OPDO. Tokkoffaa warri sirna dargii keessaa dhufe deebii OPDO ta'ee aangoo argatee Oromiyaa bulchuudhaan carraa argate. Bara sirna EPRDF yookaan fi sirna Yaadigii hawaasni qabsoo isaatiin ofirraa fonqolche ammas deebi'ee OPDO'n kaleessa waan TPLF jala turtee fi waan ergamtee fi ummata kana miidhaa turte har'a bilisa taatee ummata kana haa bulchitu ilmaan ummata kana keessaa baate jedhaniiti ummanni ammas deebisee carraa isinii kenne. Gaafa carraa kana argattan ammootu gaafa hooggansa guutuu taatan ammootu dararaa daraan waan yeroo sirni EPRDF yookiin sirni Yaadigii jiru olitti ummata keenya irratti dararaan isin gadi buuftan haadha ilmaan gudeedamte taate Oromoon. Obboleettii obboleessaan gudeedamte taate Oromoon. Maaliif ilma isaatiin ajjeefamaarti, ilma isaatiin buqqifamaa jirti, ilmaan isaatiin saamamaa jirti. Har'a daa'imman dirqiin qabdanii mana hidhaatti guuruudhaan kaan dirqiidhaan qabdaniitti raayyaa ittisaa jettaniiti qoraan gootanii ibiddatti oofuudhaan haati Oromoo haga dhala lagattu gahaa jirti jechuudha. Yaa ummata kana jaarraan ima dabra barri kunis ni jijjiirama. Oromoon gaafa sirna Yaadigii ofirraa kaasu dukkanti biraa lamuunatti deebiti jedhee tasallee yaanni ture. Ammoo dukkana irra dukkana galaana keessaa taalkan keessaa taatetti. Sunillee ammoo inuma dabarti. Dhaamsa tokko warra qabsaa'ota Oromoo akka carraa marraa sadi carraa Oromoo dabre. Akka amma boodan dabarre yoo lubbuun jiraadhanillee viidiyoo tana irra deebi'ee yaadadha guyyaa san. Isinillee seenaaf naa kaayaa namni viidiyoo tana dhageettan. Tokko warri hidhattee ummata kana lafee tiyyaan dhiiga kiyyaan bilisoomsa jettee bosona jirtullee yoo haqa miskiinaa eedde bilisummaa jettu sanitti ni baata. Yoo ammoo shiraan yookaan gosummaadhaan yookaan tiyya maleen taatuudhaan qabsaayaa jiraatte abadan qabsoon karaa keetiin dhuftu hin jiru. Yoo dhuguma kaayyoo fi tarsiimoon ati harkaa qabdu ta ummata kana rakkoo keessaa baasuu taate ni milkooftaa shakkii takka hin qabaatiin qabsoo kee jabaadhu. Warra karaa nagaatiin qabsaayuu fi akkasuma hayyuu siyaasaa ammaan tana jechi isaallee dhagahamu wanti inni dubbatus hiika guddaa qabu Jawaar Muhammad warra karaa nagaatiin qabsaayuu walitti dabale jechuudha. Isinii fi warri qabsoo hidhannoo geggeessu afaan tokko taatanii waan waloo tokko ijaarattanii ummata kana rakkoo kana keessaa hin baaftan taanaan
ummanni isin qabsooftaniif hin jiru ummanni dhume ummanni kadhattuu ta'e magaaleen biyyattii sanii guutuu magaalaaleen biyyattii sanii guutuun kadhattuu haadha Oromootiin guutamte manni irraa gubate kaan maqaa kooriidariitiin manni daldalaa inni qabu irraa diigame kaqara qamadii facaafatee boqqolloo facaafatee eebulu mootummaan kana facaasuu hin dandeettu kana malee jechuudhaan ummanni hiyyummatti hafe gibira takkaa jiruu isaatitti kafalee hin beekne muka harka isaatiin dhaabe baargamos ta'ee muka biraa re'ee hoolaa qe'ee keessaa qabutti gibira kafalutti jira ummanni hiyyummaanis waraanaanis lafarraa badaa jira ummata kana hambisuuf isin siyaasa keessan walitti tolfattanii sirna ummata keenya balleessaa jiru kana yoo ummata kanarraan balleessine ummanni kun seenaa bara isin qabsoo keessa jirtanii keessatti ummanni kun lafarraa badaara ummanni kun biyya isaa keessaa badaa jira tokko tokkoon godinaalee itti siqanii mana irraa gubaa duguugaa hidha guuraa nama jabaa hawaasni qabu nama hawaasni dhaga'u kaan mana hidhaatii baasanii akka fedhanitti rashanaa kaan dubbii dhorganii haadha ilmaan gudeedamte taate Oromoo. Kana hambisuuf tokkummaan keessan dura nageenyi dhaaba siyaasa qawweetti amanuu fi siyaasa karaa nagaatti amanu ka Oromoo qabsaa'aa jedhu jidduutti uumame dhiibbaa wal fakkaataan uummata kanaaf godhame furmaan uummata kanaaf akka dhufu yaamichaa fi gaafii akka nama tokko akka dargaggeessa saba kana keessaa baay'eetti waan natti mul'atu irraa jechuudha. Kabiraati akka hawaasaatti yeroo hunda dhufuu irra yeroo takkatti alba'uu wayii jedhan sirna gibira takkaatiin dhageensi irratti fe'ee dararaa milishaan halkanii guyyaa balbalarra si dhaabattee hawwanii fi abbaaf kabajaan dhabame sanitti falmachuun dirqama sirra jiru nama dhuunfatte ati qaxartee yookiin qabsoodhaaf lafa kaawwattee hin jiru tokkoon kan kee gahee kan kee akka baatu sirna daaraa si baasaa jiru kana akka ofirraa qolattu kunillee dhaamsa kiyya. Akkasuma dhaamsa tokko warra dhugaa ummata kanaa kijibaan awwaaluu fedhu. Kijiba isin deemtaniini dhugaadhaan isin harkaa awwaaluudhaaf miidiyaa kanarratti nulleen qophiidha. Isin dhugaa ummanni qabu kijibaan awwaaluuf deemtan nuti dhugaa ummanni qabu san qabannee kijiba isin deemtanii kijiba waan faayidaa dhuunfaa keessanii argattaniif jecha dhugaa ummata kanaa dararaa ummanni kun keessa jiru ukkaamsuu barbaaddan kijibaan sirna waan tokko ummata kanaa bu'aa takka ummata kanaa buusaan jirre faarsuudhaan waan hin jirre jiraa fakkeessuudhaan isin miidiyaa kanarratti goggogaa ooltan dhugaa ummataatiin isin harkaa awwaaluudhaaf nulleen qophiidha. Galatoomaa ulfaadhaa viidiyoo tana sheer godhaa waliin gahaa dhaamsa kana seenaadhaaf dhaabbilee siyaasaa Oromootittis dhaamadha. Hundi keessanuu viidiyoo tana sheer naa godhaa. Wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkasuma warri yookaaniif dhaaba siyaasaa yookaan waraana bilisummaa Oromoo fakkaatte gara Jawaarittis yookaan gara dhaaba nagaan qabsaa'utiitti duultu. Akkasuma warri deeggaraa Jawaarii fakkaatte warra bosonaa yookiin lubbuu takkatti qabutan uummataa kenneeti uummata kana bilisoomsa nageenya uummataa kana mirkaneessa jedheeti kaayyoo wayii qabatee qawwee hidhatee bosona keessa jirutti illee duultu. Isin lachuu kunis deeggaraa Jawaariitii miti kunis deeggaraa waraana bilisummaa Oromootii miti isin lachuu warruma faarsee bulaa jennuun san. Faarsee bulamatu yoo fedhe Jawaariin fakkaata yoo fedhe Jaalmarroo yookaan waraana bilisummaa Oromoo fakkaata yoo fedhe KFO fakkaata yookaan ammootu biltsiginnaa fakkaataa jecha kun sadiinuu faarsee bulama ta'uu beektanii warra ejjannoo akkasii qabatee deemu san akka waraanni bilisummaa Oromootii fi warri karaa nagaatiin qabsaa'u Jawaariin dabalatee dhaaba siyaasaa Oromoo karaa nagaatiin qabsoofnee biyya tanarratti jijjiirama finna jedhu jidduutti qilleensi nagaa tokko qilleensi bareedaan wal hubannaan bareedaan uumame waliigalteedhaan mootummaa kanarratti akka isaan qabsaayan dhiibbaa irra godhuu malee jidduu jaraatitti huuraa fi rakkoo facaasuun faayidaa takka akka hin qabne hubattanii faarsee bulaa jidduu marattu gara marattu inni deeggaraa fakkaateeti facaasuu mallattoo uummata facaasuu qabatee deemu kanneen gufuutti ta'uu qabna jedha. Galatoomaa wasalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Viidiyoo tana sheer godha.